铸成的钢铁长城面前，abiddaan taphachuu barbaadan giimiyoo isin hamma arrachiifne Ameerikaaf chaayinaan maaliif ija walitti sukkuummachuutti jiru? Dhimmi dallanuu chaayinaa maalirraa ka'a? chaayinaa dudduuba immoo eenyutu jira? Ameerikaan birmadummaa chaayinaa sarbitee qaama biyyattii kan taate Taayiwaaniin seen dubbii kana masaraa warra adii keessatti akkamiin ilaalame? Chaayinaan gochaa Ameerikaa kanaan dheekkamtee finiinte. Ministeerri haajaa alaa ammoo chaayinaan lafa korratti tuffatame jechuudhaan dhaadate. President Biden is set to speak with his Chinese counterpart Thursday about a number of issues, including House Speaker Nancy Pelosi's possible visit to Taiwan. Dhimmi chaayinaaf USA akkuma addunyaa yaaddesseet irratti jira. Hunduu suuqatti galee hamiitti ol taa'eera. Miidiyaanis odeeffannoo arganne jechuudhaan faffacaasuutti jiru. Keessumaa ammoo miidiyaan warra lixaa, CNN fi miidiyaan warra chaayinaa, CGTN dabalate kanneen akka jiino'a dubbii garagaraa fudhatanii ba'anii dubbii kana farsuutti jiru. Dhimmi kun miidiyaa irra kan darbe warra lixaaf warra ba'a fagoo walitti ija diimesse. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a qophii jabaa tokko dhimma addunyaa yaaddessee raasaa jiru siniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha kana amma dhumaatti akka hordoftan afeerraa keenya. Ameerikaaf chaayinaan maaliif ija walitti sukkuummachuutti maaltu walitti ija isaan diimesse? Dhimmi dallanuu chaayinaa maalirraa ka'a? chaayinaa dudduuba immoo eenyutu jira? Dubbii kana masaraa warra adii keessatti akkamiin ilaalame? Jechuun White House Biden biratti jechuudha. Kooriyaan maal jetti laata? Gidduu seentimoo cinaa dhaabbattee daawwatti. Dhimma keenyaarraa keessatti kan ilaallu ta'a. Dhimmi chaayinaaf USA akkuma addunyaa yaaddesseet irratti jira. Hunduu suuqatti galee hamiitti ol taa'eera. Miidiyaanis odeeffannoo arganne jechuudhaan faffacaasuutti jiru. Keessumaa ammoo miidiyaan warra lixaa, CNN fi miidiyaan warra chaayinaa, CGTN dabalate kanneen akka jiino'a dubbii garagaraa fudhatanii ba'anii dubbii kana farsuutti jiru. Dhimmi kun miidiyaa irra kan darbe lixa warra lixaaf warra ba'a fagoo walitti ija diimesseera. Deebiin Taayiwaan chaayinaaf deebiftu eegna. Moo akkuma Ameerikaa Yuukireen keessatti abidda qabsiifte sana ta'innaa laata? Aafa yaa'iin warra USA Naansii Peeloosi Taayiwaan daawwachuuf yoo kaatu masaanuun Ameerikaa kottumee yaali jechuun akka Ameerikaa akeekkachiifte. Biichingi gara masaraa adii bilbilee. Yoo Joo Baayideniin abiddaan taphachuu barbaadan giimiyoo isin hamma arrachiifne jechuun itti dhaadate. USA'n garuu gurrayyuu itti hin hooqqanne kallattumaan gara sana deemte. Taayiwaaniin qubachuu kanarraa ka'uudhaan Naansii Peeloosi daawwannaa ishee itti fufte. Kallattiidhaan wanti kun maali ta'inna jechuudhaan ibsa qalloo masaraa warra adii keessaa ba'u eeguutti jira. Miidiyaan hundinuu qalama isaa qopheeffate, kaameraa isaa qopheesse. Masaraa warra adii keessaa ibsa chaayinaadhaaf deebii ta'u eeguutti jira. Tarii maal ta'inna laata? Waraanni addunyaa sadaffaa kanaan ka'innaa jechuudhaan kan dubbatan hin dhabamne. Warri Awurooppaa immoo maal godhu? Kan waliin ilaallu ta'a. Dhaggeeffatoota keenya ammas nu faana tura. Chaayinaan gochaa Ameerikaa kanaan dheekkamtee finiinte. Ministeerri haajaa alaa ammoo chaayinaan lafa korratti tuffatame jechuudhaan dhaadate. Ameerikaan birmadummaa chaayinaa sarbitee qaama biyyattii kan taate Taayiwaaniin seentee turuun ni yaadatama. Kun tuffiidha jedhe. Waraanni biyyattii tarkaanfii cimaa fudhata jedhe ministeerichi. Turtii sa'aatiilee keessatti jeettiileen haleeltuu waraanaa chaayinaa qilleensa Taayiwaan cabsanii seenuun CGTN gabaaseera. Jeettiileen ammayyaa kuni boombii barbadeessituu tufanii ajaja qilleensa Beejing irraa ba'u qofa eeggachaa akka jiranis eeru. Kana miidiyaa CGTNtu gabaase. Taayiwaan garuu lafaaf samiin kiyya nagaa. Erga allaattiiwwanii wanti jeetti fakkaatu qilleensa koo hin seenne jechuun uummata tasgabbeessuun bishaan qorraa abiddatti gadi firfirsuu jirti. Tarii uummanni immoo maal jedha laata? Wokkarri Taayiwaan keessatti ni ka'a ammoo ka jedhu sodaa miidiyaaleen dudubbatanii golattis ol deebanii gungumaa jiru.
Kanas ta'ee sana Yuukireen dhaqxee kibritii qabsiiftee ofiif golatti kan deebite Ameerikaan ammas baafagootti abidda biraa qabsiiftii jechuudhaan kan dubbatan hin dhabamne. Muudamni yuuroo Raashiyaa osoo hin qabbanaa'in Beejingiif Taayiwaan gidduutti ichima dhalaa jira. Jettiileen Chaayinaa qaamolee Taayiwaan irratti xiyyeeffatanii Chaayinaan Taayiwaan deebiftu ni eegna. Dhiyeessii oomisha chiipsii addunyaa kanaa harka 50 ol kana guugu Taayiwaantu dhiyeessa. Meeshaa elektirooniksii marti ammoo meeshaa xiqqaa kanaan ala bu'aa hin qabu. Kana malees Raashiyaa fi Chaayinaan waltumsuu isaanii Ameerikaaf sodaa kan biraati. Maaltu ta'uuf adeema? Dhiibbaa Ameerikaatiin Yuukireen waraanatti seentus kallattiin itti osoo hin hirmaatiin Raashiyaan weerara irratti kaasteen miidhaan jabaan qaqqabeera. Yuukireen ikoonomiidhaan gadi kan caccabde yoo taatu. Kana malees biyyooti garagaraas akka deeggaranis gaafattus hariiroo Raashiyaa faana qabanis akkasumas balaa guddaa addunyaa irratti geessisu sodaa jedhu jalaa callisanii. Callisuun isaanii maal fida laata? Kana malees biyyooti garaagaraa yaada laachuurraa yoo of qoqqoban gariin ammoo olaantummaa Ameerikaan goolabamuu qaba maqaan biyya dimokiraasii jedhuun olaantummaan isheen addunyaa kanarraa taasiftu haafu jechuun Raashiyaa cinaa dhaabachuu murteessaniiru. Kana malees oomisha qamadiin Yuukireen Raashiyaan addunyaa kanaa persentii 50 ol kan dhiyeessitu yoo ta'u Afrikaanoti egereen isaanii waan Raashiyaa irra jiruuf akkasumas meeshaa waraanaallee sodaachiftuu waan taateef jaallataniis ta'e osoo hin jaallatiin akka deeggaraniif isaan dirqisiise. Kana malees ammoo Awurooppaanonni boba'aa harka caalu Raashiyaarraa waan fudhataniif qorraa asitti adeemurraa dandamachuuf harka isaanii gara Raashiyaatti bal'isuun isaan dirqisiisa. Egaa kana malees Chaayinaan gaafas sagalee ishee baafattu yeroo tokko lama Puutiin faana walii bilbiluuf qaamaan wal arguu akkasumas deeggaruun naasuu masaraa adii Waashingitaniif ta'e olaantummaan isaaniis dacheetti dabaluuf akka muratan agarsiise. Murannoon kun maal ta'inna? Ameerikaaf yaaddoo guddaadha. Warra masaraa adii raaseera. Golatti ol deebi'anii maal mari'atanii? Booda walumaan yeroon kan nu agarsiisu ta'a. Egaan ammoo Chaayinaan qabiyyeen Antaartikaa faana waan ittiin kallattiin wal argitu qabaachuu baattus anaafis naa mala jechuun sochii eegaluunsee tureera. Kun ammoo Chaayinaaf akka feetutti daandii daldalaa ishee akka babal'ifattuuf ishee mijata. Kana alas addeessa kolonii ishee jalaa oolchaa jirti. Qubannaa seeraan alaa gochaa jirti jechuun Ameerikaan Chaayinaa himachuu eegaluun ishee bubbuleera. Kun adeemsa isaan teekinooloojiidhaan wal dorgomaa jiran agarsiisa. Teekinooloojii bira darbe dachee addunyaa kanarraan alatti pilaaneetii garbiraa irratti dorgommii eegalaniiru. Namni xiyyaara waraanaa qofaan taphachuutti hin jiru. Xayyaara teekinooloojiitti taphachuutti jiru. Chaayinaaf Ameerikaan jechuudha. It started at noon today, a large-scale air and naval drone exercise in 6 no-entry zones. Beijing deems the drills as an effective. Egaan himati kuni hunda maqaa malee kallattiin kan ilaallatu hariiroo fidhata daldala Chaayinaan addunyaa kanarratti geggeessaa jirtuu fi guddina ishee faana kan wal qabatudha. Kanaaf ammoo ragaa dhiyeessiin Chaayinaa Ameerikaaf dhiyeessiturraa qaraxni dabalamuu fi meeshaaleen garaagaraa akka hin seenne gochuun Ameerikaan mirkana. Egaa waraana kallattiin walitti banan dinagdeenis ta'e haaloti garaagaraa isaan daangessa. Kanaaf ammoo Ameerikaa Yuukireeniin lolatti dhiibdee duuba deebi'uun ni yaadatama. Amma ammoo Chaayinaan osoo dhowwituu qabiyyee ishee keessa Taayiwaanitti nama erguun ishee dallansuu jabaa uume. Amma maaltu adeemuuf mala? Kan jedhu waliin ilaalla. Kanas ta'e sana wal'aansoon arbaa fi arba gidduutti margatu miidhama. Kana jechuun Ameerikaaf Chaayinaan biyyoota garaagaraatti wal loluun isaanii maal mul'isa ta'in? Biyyoota dinagdeen isaanii gadhaanaa ta'aniifoo maaltu uumama laata? Ameerikaan abidda kana dirree isheen ala yoo taphattu kun isa jalqabaa miti. Garuu Chaayinaan dubbii gaafatti tuqattu Kooriyaa of duubaan abdatti. Chaayinaan Ameerikaan wanni isaan irratti wal fixan tokko dhimmoota biyya Saharaa gadiiti. Kun immoo dhimma oomishaalee dhumataa yookiin wantoota Afrikaa keessaa bifa investimentiin taasifamuun Chaayinaan Afrikaa dhuunfachuuf yaalaa jirti. Ameerikaan garuu anatocha Afrikaa of harkaa qaba jechuudhaan dhaadatti. Qixxee kanaan Raashiyaan Ameerikaa faana miila jechuun faana wal hordofaa teessee qaruuxa isheedhaan hordofaa jirti.
tarii gaafa Ameerikaan tuqamtu michuun bara dheeraa Ameerikaa kan taate Israa'el ammoo maal dubbatti laata? Sanaaf ibsi masaraa adiirraa ba'u eegaa jirra kan jenne jalqabarra. Kun ammoo warreen baha fagoo dallansiisuun dubbii hamaa baalaa amma gaaraa gochuu mala jechuun miidiyaalee warra chaayinaa faallaa CNN ta'an akka CGTN akkasumas Jinhua ammas gaazexaaleen garbinaa dhimmicha beenzina itti firfirsuutti jiru. Maarree hojii warra lixaa miidiyaan CNN kan warra Baayiden waan ta'eef dhimma masaraa adiirraa ba'u kana akkaataa kamiin balballoomsa laata? Dhimma kana jalaa bahuun miidiyaan warra baha fagoo eegaa jiru. Kun jala buhuudhaan miidiyaan baha fagoo wal eeguutti jiru. Kunis dhimmicha addatti waan ta'aa jiruuf dhufaa jiru akka tilmaamnu nu taasisa. Dhimma jalqaba irratti waraana addunyaa lammaffaadhaa jedhamee akka hamiitti golatti ol deebi'amee hamatamu jechuu kooti. Kana duuba Israa'elis taatu Raashiyaa miila yookiin faana jaladhaanii hordofuutitti jiru. Chaayinaan amma dubbii eegalte kanaan saayiberiin CIA jala buhuun hordofaa jiru. Lootee seentonni teekinooloojii ammoo Chaayinaa qubataniiru. Dhimma kana Chaayinaan ija shakkiin ilaalaa jirti. Ammas kun dubbii dhaabbii hin qabne harkisuun walitti fufeera. Dhimmi Chaayinaaf dhimmi Ameerikaa dhimma isaanii qofa miti. Puutiin ammoo dabalataan biyyoonni akka Awurooppaa gama eenyuu goruu laata? Akkuma Yuukireen waammattee awwaannaa dhabde. Ammas warri Awurooppaa eenyuuf waamamanii jalaa callisu laata? Kun dhimma addunyaa ta'uu malaa ta'innaa kan jedhan miidiyaaleen dubbatan hin dhabamne. Ammas warri Awurooppaa jala seenuudhaan eenyuuf baabsu laata? Baayideniif immoo warra Chaayinaa jala goru laata? Chiim Chiing Chung dargaggeessi Kooriyaa bulchu maal dubbata laata? Moo Puutiin seexana lammaffaa nuukileera waraanaa irratti gadi roobsuufi laata? Dhiitama mirga dhala namaaf Ameerikaan yoomitti gaafatamti? Dirree isheen ala baate wanni isheen biyyoota baha fagoo keessatti raawwattu. Iraaq keessatti wanti isheen taasisaa turte eenyuyyuu isheen gaafanne. Hirreen ishee warra baha fagoo irratti muuxannootti qabdi. Ammas wanti Taayiwaanitti deemaa jiru kanaafi laata? Paakistaan ammoo dallansuu bara dheeraa ba'achuuf jetti. Afgaanistaan immoo kan caalu. Iraaqis gamanaan jirti. Sooriyaan duruu barbadoofte. Wantoonni kun walitti hidhamanii addunyaa Raashiyaa kan dallansiisan yommuu ta'u, Raashiyaan ammoo Yuukireen keessatti balaa ajaa'ibaa qaqqabsiisuudhaan Ameerikaan itti bu'u kan sodaattee fi meeshaalee waraanaan ani jira kan jette Raashiyaan biyyoota hedduu hariiroo Ameerikaa faana jiranii doorsisuudhaan itti fufteetti. Dargaggeessichi warra Kooriyaa Chiim Chiing Chung maal jedha laata? Walumaan kan ilaallu ta'a. Kanneeniif kanneen biroo walitti daballee sagantaa ittaanu keessatti isiniif dhiyeessina. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan kana amma dhumaatti waan nu hordoftaniif guddoo isin galateeffanna. 钢铁长城面前， Beijing deems the drills as an effective blockade of Taiwan's major ports and main military bases. Entertainment Serial